انتو اللي وانا ساتوري دغه جرا سيرا انا وتا كلا سيراتي نوين ان اوين اوفر بلغا سيراتي نو غافا چلندين ساري تو كو كان على سيرا جلدي ده دغه فدو غامر دغه فدو جلدي جارتي ده دغه غافا تمي متسا ايشي اماني ان كاتينجرو انا في ورك وورت اللي كاتينجنو مي باتي مثدي كانتي كانا باتي مثدي كانا يو حسابني ماللايني ati fi isi walid da laidan me kata ka ba sa dia manza ila isa kana ka ba sa dia me kata temiti waan istilallatu herrege ergeeti jira miti waan nabirat tafakkena wo dirat le wala waan kelle wajh tare jire baati tokko folakka jechuudha ka waliin dalne baati sadi keessa ka tokko folakka dura renne jire ka tokko folakka to lama yu goda baati lama goda yu ka baati lama san nama na kennaati birri ergeeti le risiti qaba herrenne yoo hattiti yasit darbite rakkina qabu rabbi jecha sidiisa yoo hakki sina birat tafte jette immoo ani isiif kenna akkasitti nama nuu kenna amma akkanatti jejjeete kanaan namni nama harkaa badaason nama guyyaa humaan biin argitanii akkas godha ani absiin eessallee waliin finnu argitanii akka kana godhaati garuu isa biraa immoo ka isin gara biraatiin isatu akkas na godhe akka jettu san suuta dubbanno deemee rakkina qabu jaarsa kaanneetiin ragaa fidaddee siille ragaan tiktookii irra siirra gubuutiin takatteetiin anille ragaa sirratti ngumne ana so manajer akkas ta'e naanuu boonu qabda oromoo namni musaddeet kun naan boonu qabu kanamni tokkochi ka'ee tiktookii nama tokkochaa gubuutee jira wallahi maan nama goote oo firii barsiifte hawwisi bicha firii barsiiseeta addunyaan bar yuutuubii irra barsiifte tiktookii irra barsiisuu dandeetta anna magas yaadu bar maaliif waan barbaadoo barsiifte jette atillee eessaa baratte nama barsiise irraa baratte namni biraallee sirraa barata abbaan riskii fi daragata maaliif ansirratti gubaayaa biifti namni uffata dalagatu maktuu bahee viidiyoo dalagaa jira namni abbaa barbaade irraa suuti barbaade seenee bita akkamitti namarratti gubuu danda'an nama akkasiitiin hirkiin kaasanii gidee biraa haasofna Dr. Asli obboleessi kenna tokkoffaa obboleettii kenna nama sirritti isii beekuun na bira jiraana hojii isiin hojjettu ogummaa isii nama sirritti isii hordofu jira guyyaa mucaan kun itti dabalamellee yeroo dhiyoo kan akka ta'e qabatamatti beekanii ifnaaniin jechuudha. Tokko farratti ifnaan hin dhaamte anis isaa qabu mucattii tana galateeffadhu ogummaa garagaraa irraa barachuu har'aatis nama ogummaa qabu ta'uun dhugaadha namni namarraa waa barata galatoomii jedhiin ummata kana duratti tokko kana lamma farratti obboleettiin teennas ogummaa isaa kenniteef itti gadduun qabdu barsiisaa yeroo mana barumsaa dhayitu wayitawaasi barsiisu isa caaltee argamtuuf mucaan kun yoo sirraa baratee iyyuu si caale rakkoon qabu guyyaa tokko si fayyada atis ammoo nama barate waan taateef isa barsiifte kana si dhagaamuu qabu ogummaa walumarraa baratama jechuun namni garatti baratee bakka ga'ee hin jiru waan ta'eef kanaaf atis ofitti gadduun qabdu bakka barsiifte ogummaa keetiif itti boonuu qabda ammas nama biraa baay'istee barsiisuu qabdaa jechuudha isa kanaaf obboleessi kennallee si galateeffachuu qaba dunyaa amma ammoo irratti wal dhabaa jirtan tana mucaan kun nama umriin isaa ijoolleedha haadha warraa isaa wajjin hojii kana hojjetaa jira ati akka carraa taatee biyya galtee jirta ogummaa kanaan fayyadamee bakka guddoo ga'uu danda'a bakka guddoo jechuudha mallaqaa irra waan xiqqoo itti fakkaattee ittiin dogoggoruuf deemu tana haqatee sii kenne ogummaa sirraa barateef si galateeffatee akkasitti isaallee karaan milkaaya atis eebbisteenii garaa qulqulluudhaan innis ammoo hojii qabeessa ta'ee gara fuulduraatittis ummata isaa waliilleen haala bareedaadhaan jiraataa jechuudha yoo har'a waldhabbii kanaaf ta'e hawaasa birattis mucaan kun hin bushaayaa beekta akka ammaa kanaaf dubbiin kun miidiyaa bahee jira dogoggorri dalagame dubbiin miidiyaa baastan kanaaf dhaamsisanii dhaamu waa wal barsiisuun rakkoota akkallee qabu dhiifama waliin gootanii wasobuu wal akkas jechuu dhiistanii dunyaan dhumtuudha biraa obboleettiin teennallee miira keessaa baate amma isiin komii irraa mul'ata ogummaa kiyya na saamte waan jedhu wayii dubbattee jirti isa kanaan dhaamsi hawwiidhaaf qabu hin dogoggorin baratteetiin atis as geettee baga barsiifte kun sitti dhaga'amuu hin qabu bakka jirtutti akka barbaadde dalagattee jijjiiramuu dandeessa waan taateef kan ofitti gadduun qabdu siin jechuu barbaadeeti obboleettii tiyya isa biraa ammoo aarii keessa seentee ammoo isaanirratti waan guddaa qabachuufis si yaalin akkuma ta'e qofa barbaadadhu obboleessi kiyyas si sobuu hin qabu haqatee sii kennee dalagaa irra jira bakka gaarii jira dalagatee ganaa waan guddaa dalagu amma mucaan kun ijoolleedha akkanatti yoo ilaalle nama umriin isaa waggaa 25 ol tara jedhee yaadu umrii kanatti waan badduu dalagee jechuudha ogummaa barate kanaan gara fuulduraatti hawaasa isaa tajaajilee waan gaarii irra ga'uu danda'a jedhee hawwii qaba kanaaf haqatee sii galchee ija ummata Oromoo warra isa fuutu sanallee
sirree nama hedduu amma nama sirrii si beeku na bira jira obboleettii keenya hawwii jechuudha. Wallahi dhugaa rabbiititti kanaaf jecha ani yaadni itti kanumaa dunyaan kun nagarii hin qabdu please. Si warri hawwii fi Dr. Ibnaan fi haati warraa isaallee waliin mari'adhaatiin haga mucattii tanaa gara dandeessanii tasgabbeessaa yoo ammoo tasa mallaqa qabaachuu baattanii haiti isinii sirriitti adda yeroo akkanaatti sii kennineedhaanii walii galaatiniin waan kana furaa ergaa jedhu qaba. Sanirraan ammoo ani kanuma jedha warri jaarsolee keessa jirtanii itti fufa yoo dogoggorreef nuuf kolcha. Amma hawwii dhageette kun Ibnaan waan jedhu abbaa barbaadde hawaa mattu. Kabaatii sadii baatii lama waliin hisaaba godhee yoo natti tare ergaa fi jedhaa jira maal jettati akkamiin nama tokkocha isatti amantuu dhabde ati Dubaay keessa. Asli dhiifaman isin doktoralleedha. Uummata Oromootiif baay'ee andura madaa hundaa hidhoofadhee waan hundaa obseerra ta'a jedhe garuu hin danda'amne. Ji'a 5 sa'aadan guyyaa takkitti isaa dalagu sa'aatii takka isaa dalagu biilii dalagan jiran waraqaan ittiin hojjetame akkana tuulamee saaxiniin lafa jira. Biilii san fidee birrii hunda gajjiru herreegnee asuma isin akka uummata kana akka takkitti sa'aatii nu waliin gubdanii taa'ee kun hagana jennee walumaan uummata kana waliin gatteennee hirreennee yoo haqni tiyyee bira haftee jiraate haqa tiyya naa ergee yoo qara akkuma jedhe naa galchee biyya jiraate haa ulfaatu galateeffadhe odoo hin hambisne akkatee fida waraqatoota biilii ittiin hojjenneetiin jedhe kakachiisee fida malee ana kan callisee fichisiisu naa kakatee qabatee dhufe uummata afotti asumatti haa hirreefuuni. Ji'a 5 miti guyyaa takka haa hojjedhu guyyaa takka baqa ka ji'a dhiisaa namame san biraa deebi'eera. Ibnaan dhageette ka guyyaa wal nu dhibsiisu ji'a 5 miti yoo guyyoota takkas taate muraasas taate rakkoo miti wanni kun akkuma innuu jedhe waraqaa ittiin ba'uuf ittiin galuu jira waraqaa san fidee ammuma herreegana haa godhu yoo haati kiyya bira jiraate na haa ergu yoo bira hin jiraanne wal eebbifnee ofii walii goonee addaan deemnaa jetti obboleettiin teenya maal jettaati Ibnaan? Wallahi ani jechuun kana ani sokeedhaaf homaa rakkin qabu garuu isiidhaaf amma kanatti biilii gadaa guurtee tokkoon galabbattee jechuudha shariikaan nama irratti wannaa ergiru kun piriinti godhee yeroo tokko sii baasuu danda'a waan ati daladdee jette ka ji'a lamaa sii galee inni kun baasee hagana ka isaan irraa muratan yommuu kan kenna hagana kan piriinti gaggoosiftee tootaalee ajjira sii kaa'an akka nama hin barne barate keessa jirraa bar biilii ganaa tokko qoturaa olirra piriinti goosee namni na waliin hin dandisiin amantu kampaanii kana piriinti gootee argitee abbaa barbaadde haa fiddu isiin abbaa naa ta'e obboleessi ajjira namni obboleessatti nama akkamitti nama biraatti amana obboleessi ajjira firrisee ajjira hiriyoonnummaa isiin labbaba barbaadaa ta'u sheekaa ta'u beekaa ta'u fidattee achiin booda wanna kana piriinti godhanii kunoo hagana ka ji'a lamaa dalagamee jedhe isa kana baasiin hagana galiin hagana kanarraa adda wayiramee hagana sigaa kakeen ergiteef keessaa kasi biraa fee jiraate hagana si biraa fee yoo sibirratti namni immoo wal eebbisaa araaramaa nuun jedhanii akkasa addannuu hiikuudha. Amma eenyuun mana keessatti kaluu jira bakka nama eega isin didenuu nama hin goona. In fudhadhu akkasii asli. Hin kakachiifne erginaatti. Illi hin fidila. Hin mucatti hagana galchee kakatee ka huqubillee naa kakachuu qaba. Amma guyyaa hidhamu san huqubii hin fudhatama miilanaa naan. Oi dubbii wajjaa wannoon jedhu ka huqubii rakkoon qabu ka huqubii waa kophaa deemtee beekama wannoo ka dalagaa kana walii galla isa itti aanna dabalataa. Haqni hawwiin na biraa qabdu tana hundo yookaan biyya galcheera jedhee uummata ani asirratti yaada wayii yoo dhiyeesse danda'ama akka manaatitti marii silaa wanni miidiyaa tun hin toltu. Ani yaada wayii qaba obboleettiin teenna dalagaa kanallee eeguun gaariidha jedhee yaada maaliif jennaani jarri kun keessaa yoo wal mokkoran maal ta'a aga waa mara ministeera hojii kanallee akkanatti wanni miidiyaa kanumaaf hin tolle beekta. Kuni waan miidiyaatti bahe in ulfaata yoo danda'ame yaadni kiyya maali beekta mucattii fi mucaan keessaa walii galanii birrii hassabanii
yoo wal dadhaban obboleettiin teena nutti yoo deebite wayyu akka mistira waan mucaan kun godhu akkaataa hojii hunda ummata kana duratti haasa'an amma nama 8,000 bar kun. Kanaaf mistira waa mara eeguun gaariidha jarana waan qilleensi gisee takka fuudhee fiiguuf jecha waan hin taane keessa galaa jirra waan ta'eef please yoo danda'aman isaan keessaa wal mari'atanii walii hassabanii yoo mucattii walii galuu dadhaban obboleettiin teena miidiyaa irratti haa deebitu. Kanaaf waa'ee mistira jedhamu jira waa'ee hojii kana irratti waa mara akkanatti miidiyaa irratti sirrii godhi jechuun obboleettiin teennaallee ani isa kana irratti naan galuu garuu haqa isii fudhachuu qabdi sirri. Garuu isaaf isiin keessaa waan kana xumuranii hassabanii hayti isii yoo galte gaariidha namni martuu wayita hojjettan laala hojii keessan irratti ministeera waa'ee hojii keessii akkanatti haasa'uun hin ulfaata wayitii an akka kiyyatti miidiyaatti hin dhiyaatu osoo waan fedhe ta'e dhufee waan akkanaan mari'atu. Haa ta'u garuu kun eega godhame amma gabaabsuudhaaf hawwiin isaan wajjin keessaa wal mari'adhaa isaan walii waan hundaa hassabaa hawwiin isaan wajjin keessa wal hin mari'atin hawwi nama amantu nu eeri amma dhaqeetiin isa nama salla isaa fi namati nu eerte sanii fi ifnaaniin ummata kan irratti kakachiifne boru miidiyaa marratti waan gahe dhufanii ummatatti himanii yoo si ergisiifne boru ummatumarratti nama wajjin hisaaba godhu nama amantu nu eeri ka ati amantu immoo hin kakachiifne ummataaf. Ila akkana haa godhani. Ka guyyaa duraallee hirreenne hisaabaan fudhanne yoo fudhanne kana itti hisaaba goona haati manaatiif inni hubatama isaaniiti. Namni biraa maaliif nuti hubataan? Ofuma isaan lamaan kakatanii asuma isinaaf hoggatta'anii kakatanii galgala kana ma hunda herreegaa bulanii achi booda immoo ofuma kakatanii hafuudhaan maallaqa kiyyanaa haa dhiyeessanii akkas barbaadu. Nama biraa nama biraatti laaquun barbaadu. Obboleeyyan kiyyallee waan akkanaa keessa akka ofii kiyya gubadhee isa waliin gubuun barbaadu. Warra Dubaay hin bittin hunduu leebaa hundaadhaan. Ammaal akkana jette. Wanni isiin sodaattee irraa takko isin himuu maaliif fudhadhoo isina? Wanni isiin sodaattee namni milkii hojii taa'ee ni sodaatanii milkiin achi keessatti sodaatamaadha. Komaandara kana isii yaadan isii ibsadhu barbaadu. Kanaaf asumarra naa kakkatee asumarratti ni amana isin amana naa kennu. Namni bakka obboleessa kiyyaas hojii taa'ee waan akkasitti hojii haasoo ni qabsiisaa yaada jirudha. Reefus dubbattee miikalee waan sooshaal miidiyaa irratti dubbatte ni sodaatti sodaa irraa qabanii achi keentibaadha rabbi isa oshoomee amma asumarratti hisaabitti hiikan. Namni seeraa oli hin jiru namni hunduu seeraa gadi seeri namaa oli. nama amananii hin qabu. Sheekonni jetteen baana kaleessa irraa ka'ee dubbattee sodaa qabdiidha maali? So abbaa barbaadde kennachuu dandeetti mootummaa biyya kana kennachuu dandeetti akkas hin jedhin. Aniif jaartiin asirratti dhufneetiin suuraa haasa'uun faayidaa hin qabu. Gara jiruun jaarsi kennamee haadhumatu jedhan dubbii akka daamaan godhina. Doktora dhageeffadha. Gaafii nawwiin kaaste amma akka kiyyatti sirrii ta'ee natti mul'atu maaliif yoo jette jaarsaaf jaartiin waan kana qoradhaa naffi ta'oo jette isiin amanuu hin dandeessu. Yoo namni bakka bu'ee qoratamu taate nama kaa'achuu qabde obboleettiin teenna. Yoo ammoo isaaf isa goote jechuun tokko maqaa wanni ati amantu hin jiru. Osoo amante ammuma amanta waan ta'eef waan takkatti goonu jira. Isin lamaan akka nama tokkootitti hawwiidhaa fi doktore naafi fi mucaayyoon haati warraa isaa jechuudha. Waan kana dokumentii kana laaltanii mallaqa kana jechuudha. Haga isii galchitanii illee beeytanii isin ijoolleedha. Hayti isii nutti taruu hin qabu jettanii murteessitanii ofii keessanii. Akka mucattii tanaa galchuu murteessitan sun akkasitti bareeda. Garuu hassabanii isaan haa dhufan kaa jedhu jaarsaaf jaartii jedhu kana irratti asli hin ulfaata. Haanaa hojjetanii jedheefi tokkoffaa jaarsaaf jaartiidhaan waraqaan kuni waraqaa hagamtu bira jira biilii meeqatu bira jira ofii isaaniitti iyyuu mana keessa dabsanii jaarsota waraqatoota irraa dhosanii jaarsota afatti waa wayii mul'isuu danda'an. Kampaanii deliveriitti goonu sun sistema keessaa baasuu danda'u miti bar nu biraa miti iyyuu bar. Kampaanii deliveriitti goonu sun guyyaadhaan waan godhanii waan deebullee hin jira bara jira. Kampaanii waraqaa simbira jira. Atumaan saabiitiif naaf akka dhufu irratti gaa'imsi saabiitiif akka dhuftu mee bar. Ati si nama akka dhuu bakka dhumate bar. Naaf akka dhufu jettee. Waan tokko qofa na caqasan artuukaa hedduu Gara siin erga jiru
Oke, sini jatuh. Adi fa mana godhattu waan dheen kana jiruuf osoo dhaga'u laayii kana jiru isinillee adda kutuba miti hawwii dhiifamaa dhiifama deeyyama takka Si nyaata keessa galchuun barbaadu bakkuma ofuma keetiin dhuguu manaa. yaada koo bahu yaada Hawwi. Yaasee baasa. Yaasa siin dhaga'u yoo barbaadde keessaan kootu dhimma kiyya na gaafadhu. Ati koo akamuu miti. waan ummatuma kan deemu bitilaan dhugaadha namni yoo jedhanii oliin nama herreeguu dandeessanii milkiin yoo jiraate milkiin na bira jiraatee fi miti inni har'a kunirra gahe namni hiriyyoonni jedhameeti miti beektan yeroo ammaa kana namni nama guddaa baay'ee waliin dhaabatu yoo milkii waan kana balleesse ati barbaadde kaa jala jirtu waliin hattellee naan jedhi milkiin nuun ala hin jiru eessaan dhaqu nutis dhufnee an akka kootti akka namoota hedduudhaaf falmachuun nama dhiba dhugaa milkii yoo inni jechuudha birrii kana nyaatee dhuguma waan isiin jettu dhugaa ta'ee dhugaan bahe itti murteesse nama si haa godhatu ana hiriyyaadha jedhiifi yookiin irratti herreeguu dandeetti abbaa biraa godhattee akkasitti milkiillee laallamee dalagaa ofii dhugaadhaa haga dhiyoollee ta'u waliin jiranii beekna haa waliin jiraannu malee bakka itti wal beeknu qabna waliin yookiin mana tokko keessa illee galuu baannu alatti ol argina mucattiin tun isa bira turte haa ta'u hamma waliin jiran san keessatti maal akka hojjetan maal akka waliin turan rabbiif isaantu beeka namni baay'een as keessa jira quba walitti qabu osoo hin taane eega dhugaadhaa yookiin dhiiga siimatte anis akka kootitti mucattiin tun haqa nurraa qabdi milkii yoo itti balleessate namni biizinasa walii hojjetu nama gara garaa walitti dhufee miti obboleeyyan lamaanuu wal lolti yoo akkasitti haqa isii miidhaginaate milkiin haqa jirtu guyyaa isaatiin kaa'ee wanti sun borubar hadhaffinni isiin ittiin na haa kakatu jettutu illee waan beektu sabiyyee inni isii kanaaf dhaaluu hin qabu yoo inni waa balleesse dhaabadhu jennaan na bira jira amma warri milkii sodaataa jettanii an bira jira milkii maal na godhame homaa nan godhu as keessa ka jettanillee hedduudha yoo inni balleesse haqa isii nyaatee raate kafaluu qabu milkiin haqa jiru kaleessa waa baay'ee dubbatamaa ture onlaayin illee akka namaan seenu garuu bokokee dubbachuu dadhabnaan achiin ergadhee dadhabnaan ka'ee dhufe mana dhugaadha waan kana egaa onlaayinii irra bahee namni 8,000 daawwataa jiru kanatti haqa yoo hiikuu barbaaddan ka akka Muniir gara tokko dhaabatuu hin qabdu dhugaa jirtu eega dubbattan hedduun keessan Ahmad Dolee Walitti fidee dubbachuu jiraati. Maaliif kan tokko dhaabbate? Dhaabbattanii furmaata furuu barbaaddan nama godhatteellee isiiyyuu akkasittuu haa ta'u hisaabnummaan kun herreegamee yookaan daqiiqaa tokko keessatti waa baay'ee nama beekuu hawwiin dhugaadha nama yaadaatiin miira keessa yoo seente ittiin faradu waan feetillee hojjetu nama yookiin waan kana dalagaa turte waan ta'eef kanaaf hundi keessanuu bifa sanitti hawwii nama baateetti na fakkaata keessaanis hamma waan kana dhagaye durallee haasa'uu baadhu dubbisuu yaaleera bilbilaan argannee garuu dhugaatti yoo dhugaa qabaatti argatuu qabdi milkiin amma na bira jiraatee fi miti haqqi isii yoo bira jiraate dhugaa jirtuun argatuu qabdi isiin jechuudha haqa islaamummaas nu biraa qabdi kanaaf mootu warroonni as jala jirtan kiristaanillee jiraatan musliimni haqa namaa nyaataaf osoo hin taane milkii yoo dogongora irra jiraate dhaabuu qabdan hiriyyoonni as keessa jirtan laayivii irra seentanii hedduu akkatti itti dhiyaattanii dhuftanii milkiin nama isinii waliitiin nama itti tajaajilamaa turtanidha yoo inni haada keessaa bahe karaa deebisuu qabdan waliin taanee as deebitanii maaliidhaaf walirraa fagaachuun walirratti maqaa biraa himuun gaarii miti milkiin kun kana bira jiru jaala kootis dhugaadha garuu hojii walitti hojjettan jechuu dandeetta walii hattanillee waan barbaaddanuu jedha haqa rabbitu jira garuu koomentii irraallee of qusadhaa waan biraas jechuu irraa ani milkiin akkana bira jirutti nama isaa haa godhattu dhugaa isiin haqa yoo qabaatte haqa jirtu irraa fuunaaf rakkoon qabu garuu maqaballeessii waan hin jirre isinillee nama ganaa guddatu jiru innillee nama ganaa guddinne yaadu kana akkasitti qabaati deebisaatii keessaanis yoo ta'e onni kun isaan hundaafuyyuu ani hiriyyaa koo ta'eef itti gammaduun qabu gaddullee hin barbaadu kanaafuu garuu yeroo gaddaallee yeroo gammachuus hedduu waliin dabarsineerra waan ta'eef kana keessatti yoo inni dogongora qabaate nama dhaabuu danda'udha of folcha. Dr. Asli. Ani dubbadhu maaliif Muniirin waa goonu dubbiin kun amma dubbii jirutti walumaa birallee keessaan dhabamtu waan kana yoo beellamanne maal ta'a agasanii
دكتور نافي Ni beela waan kana mallaqa kana deebi'anii abuuratanii nama xiqqoo waan akkasii sanniin fa'aa akka sheeriyaat kana fa'aa dubbiin jajjaba jarana nu nama tokkorra waa murteessuu hin dandeenyu an akka kiyyatti nama harka keessaa fudhachuu deema. Eenyuyyuu miidhuun barbaadu isaan lachuuyyuu nama walii waa hojjechaa ture. Mistira waa'ee hojii namaa keessallee galuun barbaadu namni jireenya isaatiif jecha waa dalagata. Amma waa baay'ee keessa deemnee oofaa jirran. Warri koomantii barreessu namoonni gaariin jiraachuu danda'a. Gariin ammoo osoo hubatiin nama arrabsuus hin jira. Sun dogoggora. An akka nama tokkootitti asli mucaanis waan isa bira jiru alaalu waraqarra akka mucatti akka mucaan isa bira dubbate isaafis akka hin taane waan beekuuf ilmuma isaa sanuu dunyaa haramaa nyaachisuun irraan baqqa'u. Gatii kanaaf jecha umriin isaa ammallee dalagatee bakka barbaade ga'uu danda'a. ITC yoo bira jiraatte akka mucattii galchuu qaba. Kuni ijjannoo kiyya. Saniin gara kaanitti dubbiin kun akka amma noosteenee of nuti deemuu hin deemu. Namoota gurguddatti nuusikii aslii mucattii keessaan dubbisi beellama mucaa fi haati warraa isaallee mallaqa isaan bira jirudha deebanii kalkuleeshin godhanii haalaalanii soban barbaannu dhugaa qofa. Mucaan kun mucattii tanarraa ogummaa gaarii baratee isiin kophaa duraan hojjechaa turte wayita isiin kophaa jirtu san nama beeku jira sirritti jechuudha hawwii. Gatii kanaaf jecha isa kanarraa kaka'ee nama biraa dabalatanii akkasitti bifa saniin adeemu yaada jedhu qaba. Kanarratti na qabattanis okee jettanis ani yaadni kiyya kan isiniin jechuu barbaadeeti. Okay, anis narratti hin qabin anin dubbadha yeroo takka. Ani obboleeyyan kiyya kenna horii miti muniirii kana daqiiqaa tokko dubbadde bula. Ana malee namni beekan. Okay, mee dhaabu Dr. Narraa qabi haa uummata kana. Maal dhaabbaree Okay, obboleeyyan kiyya wanni nani noomsaniif. Amma barnu araarsaa jirra malee sagalee ta'an hin qabadhu lakki. Ana kin wal beekna rakkoon jiru ani kaleessaas fideetii walirratti araarsuudhaaf yaalii godhe arrallee akkuma xumuramuu kaniin as fidees isis fidee isaas fidisi jee Dr. Anwar dubbii kana si fide. Garuu waan tokko jira. Ani dhugaa jirtu haa dubban. Laa dhugaa jirtuun isin himu. Mucayyoon tun yoo akka Oromootti waliin tokko. Akka gandaa yoo ta'e milkii fi obbaletti yoo dhugaa jedhu. Ani haqaan dhaabbadhee fi haqaafiin dhaabbadhe malee sila obboleetii milkii ta'e milkiin isaa namatti dinqisiifataa bara. Kana namni waa akka turee jira hin jiru bara. Nama gondoo tokkooti. Har'a garuu haqa isii baase jechuudha. Haqa obboleetii milkii baase haqa obboleetii aslii baasaatiin jira jechuudha. Kanatti akkasiin irraa fudhadhaa. Tana beekaa. Sila ganda dinnee taatee ganda jetta. No, mucayyoon tun jala si komandoo dhugaa jirtuun isinii. Garuu haqarra dhiibee arrabsamaa kaan isa siinaarra wanni na arrabsanii waan biraatti miti. Hiyyeessa bira waan hin dhaabbachuuf. Ajandaa biraan fitina. Ajandaa gadda walirratti bu'an. Anaa fi milkiin keessaanis waan hedduu waliin xumuranii jira. Ni beeka milkiin. Ani hedduun kabajaanii. Garuu walitti araarsuu barbaadeeti. Aboo irraa barteeti. Du'aayii walii godhaati. Atillee walillee yaada walii dabarsaanii na harka jirti isheen rakkoon qaban. Du'aa biraallee isii suudii geessina. Waliin dubbannee jira. Kara suudii deemte rakkoon qabu. Innis Dubaa dalagatu. Ammallee obboleeyyan tahanii milkiin tun bal'oo Dubaa keessa deebitus rakkoon qabu. Isin garuu suudii deemte anas hima rakkoon qabu warra suudii haa hollaan. Innis achi ta'e haa hollaan. Waan irraa irratellee itti guuttaaf rakkoon hin jiru. Itti himna waliin dubbannee jirra. Garuu ani saayitii qabachuu kiyyaa miti. Wanni milkiin na aarse keessa jaalattanuu jibbitanuu ogummaa sana namayyuu beeka. Amadis kunoo dhaga'ee jira. Ana qaxareeyeeti dhengada namkumsa dirratti haasawaa ture. Noon ji'an tanumaan dubbadde. Ammas kunoo Ahmad ragaa bahaa jira. Lakki isirraa barteeti humaan qabu baga si barsiisteeti garuu du'aayii wal eebisaa jechuun jira. Kalees dhiifama gaafate narratti hin duulii namaan akkanaatti dhugaa jirtuun isinii. Kanaaf obboleeyyan kiyya milkii uummata dhaga'i waan tajaajilamii baga si barsiiste. Garuu maqaa isiin xiqqeessin anaa qaxaree anaa barsiiseen jee isiin akkasii jalaa barachuu kee humaa rakkoon qabu. Rakkoon qabu kun kanumaan si ibsuu barbaadde kalees dhiifama gaafatte rakkoo hin qabu. Uummanni achi bubbutee kaleessa nama 100 oliitiitu diina kiyya warra kallattiidhaan jechuun karaa waassaappiitii fi kanaan. Sababaan maali? Nama waan biraatti miti. Maallaqa intala tanaa deebisi. Maallaqa intala tanaa deebisi. Warra asirra teessanii Muniir kun naaf beeka maarree beeka jinni beeka jettan san mana biraatti waliin haasawee. Dhimma miciyoof dhufnee ani qobbe yeroo hundaa. Maallaqa shamarra nyaachuun amma booda ni dhaabbataa miti. Karaa rabbiitiif karaa feetanis karaa shirkiitiin illee keessa seeneetiin hojjedha amma booda. Waan feetan fittan malee. Garuu amma dhimma milkiitii fi araara wantaa haasawuu jira ajandaa kiyya maqaa tokko namni as gubbaan akkaasi.
namni nama barbaaddan kotta haqa shamarran yoo nyaatte abadan si saaxilu hudduu hin deebi'u abbaa fedhi mirkitti hirkattanii maqaa kiyya kan hin kaasne namni tokko asli doktor kanaan si dhaamachuu barbaada xumure. dhiifama doktor bagolillee na darbite namni namaa dubbatee namni maqaa naman dhoofne hin jiru sun dhimma isaati. Namni kun yoo dhugaa rabbii ufii sodaate zabana kana yoo namni waa xiqqoo dubbate dhugaan tun hin awwaalamti ka kijibaa kana biraa tolti malee. Namuu garuu qarbii ufii tana adduma gala. Ani akka sammuu yookiin wallaalumsa sammuu kootititti wanti kun erga dalagaan ta'e micayyoon kun nama tokko keettee fi jechuu deeyniin isaa irrattis ba'ama taati malee isuma miiti malee birriin tokko haqa namaa deeyniin tokko isa waan fayyadu. Wanti hojjetame kun isin ji'a 3 haa jettu inni ji'a 10 haa jedhu inni ji'a 2 haa jedhu namni kamiyyuu barateera birrii takkaa yoo bitame sakandii fi yeroo wajjin ba'a. Micayyoon kun nama tokko kaawwattee nama tokko amantu haa allaa namni asii obboleessi isii sunuu hin jira isiin amanuu haa diddu obboleessuma isii sanuu fuudhanii hirreega kana ol baasanii abbaan ofii dhara fuudhe ubbataa ofiiti irratti hin gala. Namni kun yoo dhugaa Oromoof yaade yoo dhugaa waliif yaadu teettan namni kennu osoo wal cabsuu hin taane namni asirratti ilaalu 8,000 5,000 kuni osoo khayrii micayyoo tanaa birrii takka takka gurra jennee namni 200 bakka kana jalan dhufu yoo afaaniin haasofne malee yoo kijibaaf iyyine malee dhugaa rabbii yoo ka dubbachuu barbaaddan taate micayyoon nama tokko haa kaayyattu abbaa barbaadde yoo isin didde obboleessa tiruutiisa fuudhanii viidiyoodhaan sa'atiisa waraabame hirreen isii lafa ga'ee wanti isarra jiru ila obboleessa kee kana irratti hambiste kayxee hayti kee kana jedhanii waan ragaan jiru baasuudha malee qaxaruuf deemuun bu'aan qabu. Namni yoo miira keessa ka'e miidiyaa kanatti nama tokkoof hin dhagawan reefi gisee gara laafoo fi naasir fidi jettu sanii an gara laafoo sirrii guyyaa lamaati miidiyaa irraa badeera waan jarri illee akkuma obboleeffatti akka namaatti amma dura dhimma biraatiif sababa muniirii kana fa'aa dhaaree firaaree walitti hin dhufu garuu dhugaan nama teessisu. Viidiyoo baasatii haa nama tokko kaayyattu obboleessa sanuu haa kaayyattu dubbii baay'isanii buddeen walirra cufurraa borumatti abbaa feet isiin diddee obboleessi isii san fuudhaaf fida nama dhabdu yookiin hiriyyaa qabdi obboleessi hiriyyaa gaafsa wajjin deemtee qabamte galti jara na dhugaa rabbi isin argisiisan dubbadha namni hunduu dhugaa dubbadha dhugaa fakkeessitanii waan biraa hin haasa'ina namni xiqqoo rabbii keessa dhufirra sodaatan nu hundi warra asirra jiru kun hayyuudha beekan namni abbaan fedhe sana haala miidiyaa jechuun miidiyaa warri koomantii gabayaa maraattu abbaan dirqama isaa waan fedhe barreessuu danda'a. Ati udaanuu siin jechuu danda'a abbaan waan barbaade haa barreessu. Yoo dhugaaf taate Dr. Asli dhugaan mana kana yoo banatteef waan sammuu keessatti mul'isu waan dhugaan si mul'isu jecha tokko lama namarraa fudhatii viidiyoo kaatii fi akka micayyoo kun hayxi isii wanti isii eenyumtuu nama dhukkubsa. Yoo asirratti milkiillee dubbatu dhugaan isaas nama dhukkubsa. Yoo micayyoon akkatti bootu dhugaan nama dhukkubsa. Fakkeenyaaf gisee amarree banee waa'ee kiyyarraa ganniifa wajjinaa sun beeka namni kun Allahu aalam jedha. Waan ija keessan hin argin Allahu aalamii barbaada dhugaa birri nyaate anaayyuu mucaan keessa birri nyaate kan jedhanii nyaanne hin jennaan himeera dhugaa waan nyaadde ummanni zabati albaana koota kokkee qabaan irraa fuudhanii malee kunoo warri nu yaasifana haga ammaa hiriyoota kooti mana koo jala guyyaa 2 deemanii hin dhageenyam nama mujriba nama eenyumaa fuun dhaga'uufsan ta'e jira dhabbama fedheeyyuu Andeni bahasa malee. Andeni nama tak. Wallahi kuma dhibba taate kuma dhibba narraa qabdi jira malee narraa qabdu hin kaanne. Garuu kana sirraa kafala. Maaliif narraa kafalta nuu barbaade kaddaama takkitti narraa kafala. Alhamdulillah aftaa bila kun jedhe jiraadhe nyaachaa. Siif hiriyoonni koo inni akka tiree fi hiriyoonni sirraa dheessite jettuumi. Wallahi nama jaban saalii kafalta jedhe. Namni xiiqii keessoo kaa'e sammuun namaan dalaytu. Xiiqii keessoo kaa'e namni dhaaraa akkasitti viidiyoo waraaba fi haqa isii xumuraa jechuu barbaade dhiifama. Amma mucattiin mucaa diimaa kana mungkin hin feenetti fakkaate isa arginaan buute alaa kullee al waan gootan jira kenna. Mucaan diimaa biyya keessatti malee kayyoo jettiin dandeenya. Rabbiin nama godhe malee. Dhiirri Dubaay amma hannarratti bobbaate ani qabne nama nagaa keessa hundi isaa. Rabbi sodaat annaja tokkichaan foon guutuun ajaa'e jedhani ka fudhate ana karaa malallee fudhatu sirnallee fudhatu na haa gaafatanii dhugaan rabbi bira jirti dhiis. Allahu alam jedhe. Birrii meeqa fila?
بيرك سينا كذبير يجيب هي ما في ما ميديا كان يقول يا الله كأما كذي قاف ربي قلت قلت اوكي pada di karu mai kada galchu de ma jira wati de bari mo ki sarago ارجي فكنا ما wallahi galcha be bisiru gara na nyatira yo akka munirfa huddu mana sijiri tigal jire tunam arsa akka ngora hundu rabbu ma be kum sarab kende fa sa asai